مريف بلدني شكافت فان وإنه جتما جرو جرا ولا ما كنا جتمو قب تك political community Kenya political community وجاجن وهيون Kenya وجنون Kenya سدركات دادين جران mata walitti qabatu danda'u qaban walii galtee irra ga'uu danda'u qaban itti aansee qabsoo biyyatti godhamu kanaaf tin'isni gargaarsa bifa adda addaatiin ittiin godhamu kun cimee deemuu qaba hojiin hojjetamaa jira hojiin sun cimee deemuu qaba tokko ka jaarmeelee siyaasaa walitti fiduudhaaf manguddoonni dalagaa jiran sun guutuutti milkaa'ullee baatu at least eegalli isaa waan tokko waan ta'eef jabaatee itti deemuu danda'u qaba jechuudha garuu asna dura dattaa jiran hogganoonni kun stop joking, you know. We cannot afford any more jokes. Ummanni Oromoo wayyaanee ajjeeftee dhiifama gaafattee taaziyaa taa'uuf jirti. Isinilleen ummata Oromoo addaan qooddanii walitti simbina jettanii addaan qoqqoodamtanii itti joke. We cannot do that again to our people. So that needs to be serious. Hojii gama hayyootaatiin hojjetamaa jiru kan as keessa manguddoolleen beeytaniin jira sadarkaa sadiitti qoonnee hojii hojjetaa jirru jira tokko mootummaa sun kufuudha therefore we have to have transitional plan kana International Oromo Lawyers Association kan jedhamu kan looyeroonni keenya keessa jiran as keessallee jiraachuu dandeessanii irratti hojjetaa jiran dokumentii adda addaa develop godhaa jiran London irratti ji'a kana gara 23 na fakkaata konferansii qabna nu hunduu hin dhayinaa jechuudha transitional document Oromon ce'umsa keessatti maal fakkaachuu deemti mootummaa akkam ijaarrachuu barbaadde hariiroon isiin qabdu maal kan jedhu irratti hojjannaa jechuudha one the second hawaasni biyya alaa jiru kuni hoggan jennu hoggan amantii hoggan hawaasaa kan afooshaa kan siyaasaa kan bifa adda addaatiin jiru civic society political society keessa kan jiru tokko wal hubannaa minimum understanding akka uumamuuf lammaffaa yeroo ammaa rakkoo guddaa nu qabnu sinitti himan warra du'u kana maybe irra caalaa isin dura nama dhagaa it is traumatizing it's not that they are dying that we are not able to help it's not that we are not able to help resource qabna namni guyyaa naa bilbilee mallaqa kennuun barbaada makiina kiyya gurguruun barbaada mana kiyya gurguruun barbaada akkamittiin gargaaranaan jaa and in Bekun Jaram because there is no institution to do it. Okay? Bakka namni keenya donya ta'ee kennuu dhabarre yookiin immoo dhabee kennuu hin danda'in irra dabarree bakka namni keenya qabaatellee kennuu danda'u irra geenyee jira. Garuu suni institutionally channel ta'uu danda'uu qaba. Yeroo ammatti namuu bakkuma dandeenyeen anis namuu beekuun namuu bakkuma beekuun yookiin immoo jaarmeewwan xixiqqaan gargaaraa jiran. Jaarmeewwanni suni tokkoffaa gargaarsi sun bifa wal fakkaataan gahaan jiru. lammaffaa immoo bakkuma addaatti yoo ka waaqonnu taate addaatti hafti kanaaf bifa national ta'een waan akka ooraatti tokko dhaabuu nu barbaachisa jechuudha waan centralized ta'e tokko kan biraa hojii dippiloomaasii ajaa'ibaatti hojjetamaa jira incredible nuufi warra Habashaa kan wal bira waggaa qabdan nuyi akka kurupheetti gulufaa jirra isaan ganaa akka qocaatti deemaa jiran You should be proud of yourself. You should be proud of your leaders. Jarras jiru kuni waan ajaa'iba hojjetaa jira. Seenaa keenya keessatti yeroon mootummoonni biyya hundaatu nu dhaggeeffataa jiran at the highest level access qabaachaa jiru. Sadarkaa legislative, sadarkaa human organization, sadarkaa intelligence military illee argachuu dandeenye rageenye jirra. This is good, but it's not enough. Maaliif? Waan harki bitaa hojjechaa jiru harki mirgaa yoo hin beekne coordinator ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf our diplomatic campaign and diaspora need to be coordinated. Haaraa ijaarame. Hojiin amma hojjetamaa jiru sadarkaa adda addaatti kan tashiteen faan hojjetan, kan boonii yookiin immoo qabbaneen faan hojjetan, kan Awustiraaliyaatti hojjetamu, kan Awurooppaatti hojjetamu, shugguut faan hojjetan. Kun hundi haala wal hubateen sandaran immoo haala resourcing allocate itti godhamu. Jarri kun baay'een isaanii kiisa ofiitii baasanii deemanii beeki. Gargaaruu danda'uu qabna. They have to oil the machine. Kanaaf kan dippiloomaasii kunis haala itti centralized ta'een itti deemuu qabna jechuudha. Kana hunda hoggaan jiru teeorii miti kan propose godhaa jiru. Kan transition document Londonitti qopheessuun asitti aansee wanni lammataa godhu deemu jira. Atlantaatti gaafa waggaa tokkoffaa sochiin amma kun eegalee irratti Noovembar 10 irratti kora hogganoota leadership summit qabna. Hogganoota siyaasaa cufa
hogganoota amantii cufa hogganoota hawaasaa cufa walitti finnee basic Oromoo Freedom Charter waan akka charterata waan basic ta'e takka waan irratti walii gallu tarsiimoo jaarmeewota humanitarian diplomacy kana ittiin gargaarru develop goonee mataa wal qarree tolchinee ittiin baana jechuudha. Gaafa November 12 arra yookiin portalaan argattu samboota hogganoonni keessan achirratti hirmaatu practically kana hojjannaa jechuudha. Kan sadaffaa hojiin amma jenne kun bifa adda addaatiin hojjetamu jiru kun daran diasporaan kun coordinator bifa ta'een akka socho'uuf hojiin nutis keessa jirru Profeesar Asaffaa Jaalataatiin spearhead godhamaa jira. Kunis gumii Oromoota biyya alaa gumii addunyaa na fakkaatu maqaa isaa Abbaan Hasan fa'aan beekanii kan ta'u kan jaarmeewwan kun hundi itti hagoobaratti ta'uu danda'an irratti hojjetaa jirra jechuudha. We are working. Here is our problem. The factors on the ground are fast moving really fast. Hedduu saffisaan deemaa jiranii nummoo dhaqqabuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf saffisaan yoo deemne nu barbaachisa. Ta isin quuqaa jirtu jira ka ani dubbatin. Wanni amma nu hojjennu kun hundi fooni. Foom yookiin immoo citaa fi dagalee Oromiyaa boru jaaruu deemnu yookiin immoo qabsoo bilisummaa Oromooti. Akkuma manni utubaa malee hin dhaabanne. Akkama ilmi namaa lafee malee socho'uu hin dandeenyetti hojii dippiloomaasii haa taatu, hojii miidiyaa haa taatu, hojii hayyoota haa taatu humna waraanaa malee gara fuulduraa deemuu hin dandeenye. Wayyaanee qarreerraan geenyee jirra. Wareegama guddaa kafalaa jirra. Nan beeka haadha tiyyaan dabalii tajaajilti tiyyaa daranii haa garoom duunaa jeesuu malee kan jettan jirtan. Du'allee garuu mo'achaa jirra. Kana yaadadha. Aarii biiluu ba'uu haa dadhabnu malee istiraatiijikali hogganaallee injifannoo gurguddaa galmeessaa jirra. Sirni tun bakka waggaa 10 dura turterra hin jirtu. In fact arga bakka kalees turte hin jirtu. Laafinee jira lafaan ga'uu dandeenya. Garuu qabsoon uummata Oromoo wayyaanee kuffisuuf hin eegalle. Qabsoon uummata Oromoo sirna nafxanyaa kuffisuuf hin eegalle. Qabsoon uummata Oromoo sirna cunqursaa kamiyyuu kuffifte Oromiyaa kan misoomte kan nageenyi jidduu jiru kan ilmaan Oromoo wal jidduu nagaa kabajaa walii qaban kan hiyyummaa baqaaf godaasi duuti irraa dhaabattee jaaruudha barbaadna. Kana gochuudhaaf hojiin dippiloomaasii miidiyaa hundaan hojjennu akkuma dagalee foonii sanitti barbaachisaa ta'e osoo jiru hojii kun hundi kan irratti maragamee irratti hirkatee mana san nuumee hidhaasuu danda'u. Ka wal keessatti illee wal kabajuu dandeenyu. Ka alatti illee wal kabachiisuu dandeenyu humna waraanaa cimaa yoo jaarranne jechuudha. Now, akka dubbii kaanii kana diiteelii keessa seenuu hin barbaadu. Garuu waan tokko qopheessuu qabdan. Kunis kanarraa kaasuun qabsoon uummataa diddaa uummataa itti fufa. Haa taatu garuu uummanni keenya dandeettii ofirraa ittisuu horachaa qawwee harkatti galfachaa qawwee san immoo institutionalize bifa ta'een jaarrachaa hoomaa ittisa biyyaa Oromoodhaa dhaabuu qabna jechuudha. Kuni hanjamaadhaan hin ta'u. Kuni waa lama gaafata. Kuni dargaggeessi kan biyya jirus kan biyya ala jirus kan waan kana sirbaatu danda'u wareegamaaf qopheessee dirree waraanaa seenuu gaafata. Maaliif waraana jaaree seentiraal lafeenurra taa'ee jaaruu hin danda'u. Waggoota 2000 dabre kana keessa teknooloojiin waraanaa jijjiiramee jira. Saayikolojiin waraanaa hin jijjiiramne. Waraanni hogganni keessa hin jiru. Hin lolullee mo'atu. Waa lamaaf lola waraanni hogganni keessa jiraata. Takka hoggana san sodaata, takka hoggana san abdata. Kanaaf kanallee irratti yaadaa deemuu qabna. San caala immoo hammi tokko qawwee gara 500 jiru Oromiyaa keessa. Kunis keenya kan ilmaan Oromoo harka jiru. Haa taatu malee amma rakkoo isin jiru isinitti himan. Waraanni wayyaanee kun waan hidheessu diddeessanii jeneraala kaasaa hanga arsaraala qaat na qunnamaa oolan. Achuma taa'an jaan. Eessan geessare? Gabbee adumaan jaani waleegaman taane godhuu hin dandeessu. Milishaan nama fixu kuni duuba wayyaanee itti jira. Duraan qeerroo itti jira rakkateeti. Ka dandeettuudhaan yookiin immoo shilmiin bakka laaffattu nyaattiin nama keenya fixaa jirtu ijoolleen. Uummata keenya jibbaatiif ijoolleen Oromoo kana fixaa jirtu. Kanaaf bakka itti sirna san keessa atti as bayanii itti dhukaasan itti garagalan isaan barbaachisa. Kana hunda irratti hojjechuu qabna. Kana hojjechuudhaaf leecalloodhaaf qopheessuu qabdan. Warri waan san hojjechuu barbaadu
tarsiimoo qoratan tarsiimoo nama baasu qopheessuudha qaba isin immoo leecalloo teessan humna teessan beekumsa qabdan immoo beekumsa gama biraatiin itti seenuudhaaf qophaa'uu qabdan jechuudha. Naaw ni gabaabsa. Guyyan this is probably one of my worst day. Maaliif isin waan an gabaase agartan. Ani live-in arge mucaan WhatsApp na dhaggeessifachiisu boombiin nu darban osoo jiru du'e. San qofaa miti san booda ogaa isaan nama sarree wanni isin keessaa guuran live-in argaa ture. It was completely maddening. Haa taatu garuu duuba deebinee ilaaluu qabnu maali? Wareegamni arraa miti kan eegale. Arra nama 500 darbe yoo xiqqaate. Qabsoo kana keessatti sanii ol dhabe. Ji'a dabre kana qofa ijoollee teena ta'e Ijipti irraa deemtu nama 500 ol dhabe. Duuti tun tanurraa dhaabattu aktii teenya walitti qabannee tarsiimoodhaan saffisaan hojiidhaan wanni namatti tolu tokko haasa'an wareedhaan osoo hin taane waan haasa'u san practically hojiitti tolchaa yoo kan deemne taate hin goona hin dandeenya immoo beekumsa qabna aarii qabna gaaza aariin isin keessa jiru kun this is fuel fuelii kanatti channel goone yoo deemne bakkaan ga'uu hin dandeenya kanaaf isinis gara hundaan of qopheessan jedha gama keenyan anis ta'ee ijoolleen look maybe namni hedduun warree asturtan hubachuu dhabdan malee ijoollee qeerroo gajennu dargaggoon se'inaa ijoolleen tun these are engineers we lost a senior engineer today a senior engineer okay ijoolleen tun doktoroota we lost a doctor today we lost a manager of Oromia International Bank manager one of the senior managers okay qabsaa'onni kunii ijoolleen se'inaa hogganoota these are leaders you have these people